إلى اللي دكتور عبد السي إذا مو جاوبوا وجهي كيسن على نكنا كنا مالك أنجر بيتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللي دكتور عبد السي كبارو سو غفرامو زتنا 6 كيلو دكتور عبد السي زاري ميغر ملاچو نغر يزو متوال هندي كيسن ورماتي كينتين أما أتو سلالو سبسكرايب قد سنتي أتو لايكين قد يوبات تيرك كيس تيجت نغر يالو فيديو أنغت ديسو سنتي إلى التي لايكيو تون قد نمنكم نتوكو يو سنتي تي لايكي كما توكو أرغون قبايتو هردفتو تكو كيسا harkisin cabu laayikii gochuu bari oromoo agaa har'a oduu nan qabadhee dhufe oromoo daffaramtee jirta salaxxantee jirta fagaattee jirta waan ta'eef eessaa dhufte eessaa baate bara 2021tti leenji'a bara 2022tti ibidda taate oromoo qeerroon oromoo ibidda ta'e oromoon jaalala bare oromoon ajaa'ibaam ehee difrata dal kun maal qeeqna amma waan nuti qeeqnu nurkaa fixxani bara oromo salaxana jenne wagga baay'ee iyyine isinit ajandaa goone iyyaa tur amma hin salaxantan fagaattanii jirtu suuraan taampinaalli irra sidii godhu kana laala akkaataa oromoon shamarran yookiin jaartii isaa itti baadhatee ilaa kanatti hindi fiilmii nurraa kooppii gochuu jalqabdeetti jechuudha hindiin hamma oromoo jaalala hin beeku allaqee ijoolleen oromoo ergasii dhiirri oromoo jaalalan beeku maaloodha jarri dullaa qabatanii sirba shimala sirbuu malee maaloo malee jittu amma garuu oromoon jaalalaanis sammuudhaanis waa hundaanuu kutee jira gammada olaanaa baay'ee galatoome suuraa akkanatti jaartiin ofii furdattus namatti ulfaatu jechuu dhugoomsite jechuudha jecha dhugaati sun jaartiin ofiidhaa yoo gabbattes yoo guddattes namatti ulfaattu jedha mammaaksi doktor Abduseedha anamma jaartii furdoo yoon fuudhe akkamiin godhaa bashannansiisuun barbaada kufee kuffisuun barbaada waan ta'eef indeet laa dirgedhe yaaddoo guddaa keessan ture amma garuu wanti kun nurraa cabsitee jirta jaartiin ofii akka hin ulfaanne dhugoomsite mee taampinaalii irra isinii godha suuraa taampinaalii irra an isinii godhu ilaaltanii maal akkamitti akkanatti baatee jira suuraa akkam bareeddu qeerroon oromoo jaalala bareera ilmaan oromoo kooppii godha waan gaarii kana akkaataa shamarran itti baadhatanii jaalala barsiisan akkaataa itti dhungatanu akka waa danuu baruu qabdu isin cal jettaniituma jaalala jennaan kan ijoollee keenya bar jaalala jennaan akkamime barreessaa dhiirri oromoo inni duriidha inni tun hin leenjiin akkaataa itti wal jaallatamu amma warri ammaa musalsalli ummata keenya maraachee jira bar musalsala kana ilaalee ummanni jireenya akkasii jiraataa jira kaan immoo utuu hin jiraatin hawwiidhaan du'aa jira kan na gaddisiisu kan shamarran baay'een musalsala turkii kana ilaalaniidha akkasitti jaarsi koo hanga jaarsa akkasitti na baatu argadhutti jedhaa jiru dhiirri oromoo immoo sanatti dacha'anii jiru amma akkas ta'uutti shamarran keenyatu heerumuu didde baga heerumuu diddan hanga dhiirri keenya akkas musalsala sanatti isin baatee jaalala isinii kennee bishaan isin daaskisee akka qorophisaatti pal isin gochisiisutti hin heerumina ammayyuu hanga dhiirri oromoo akkanatti jaalala bareedhumutti akka fiilmii sanarratti anduraan yoo jaartiin kan koo musalsala laatti ta'e achumaan sadiin xallaqa maaliif jireenya fiilmii irra kaameeraa duraa sana na jiraachisi jettee aazana gooti waan ta'eef ayhoonim jedhaan ture amma garuu ummanni keenya Itoophiyaatti biyya kaan dhiis Itoophiyaa keessatti illee ummanni keenya waan akkasii jalqabee jira akkaataa itti wal baatanu akkaataa jaartii ofii dugda irratti baatanii bishaan daakanu akkaataa abeet yaa rabbi abdusee kana yoon fuusifte aboo koomintii jalatti shamarran akkasitti abduseen na baachuu danda'a na bashannansiisu akka unqulaal firfiriitti purpur na gochuu danda'a jettu kottuutii natti heerumuudhaaf abdusee liznaana kaantee gar jed oromoo maaligaa an akka fiilmii turkiiti an silaayyuu an waggaa 3 duran akkaataa ummanni oromoo anarraa fuudhe jechuudha ummanni kun an kun ummata kanaaf nama qallaalee miti waggaa 3 dura suuraa an kuffisee kufaa ture Facebook irra deemaa ture yoo yaadattan ta'e abdusee ummanni qixxa sanatti waan martee maqaa na balleessite mal akkaataa istaayilii itti jaartii ofii yookiin fireendii ofiidha itti qabanii ciibsanii salaamu alaykum istaayil tisimaataallee tishakkamaatallee isaatti aragaataallee isa jedhanu san dhugoomse jechuudha doktor Abduseen keessan amma kunoo addunyaa wal ga'e istaayiliin an ittiin shamarran kufee kuffisaa ture sun qabsoon waggaa meeqa jaalala ummata oromoo kana qeerroo oromoof qarree oromoo barsiisuu godhaa ture lafatti hin banne lafattis hin badu haajjoon koo hin badus
himbadu badee himbadu qabsoon abdusee kun badee himbadu badee himbadu shamarran ana fiilmii turkii sanaa olitti si baadha amma haayinaan jedhi jabaadhuuti si baachuun barbaada akkasitti dugda irratti yoo furdaa hammamii taate anatu si baatee akka qurxummiitti wut si godhu kanaafuu Dr. Abduseen shamarran Oromoo amma jaalala baruu dhiira jaalala fedhu barbaade Abduseen tokkoffaa irratti isiniif jira ፍቅር አውቃለሁ አስተምራችኋለሁ እንደ እንቁላል ፍርፍር አድርጌ ነው ማኖራችሁ ስለዚህ መጀመሪያ ከአብዱሴ ኮፒ ያደረጋችሁትን ፎቶ አይታችሁ በመለወጣችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ቀሬፍ ቀሮ ኦሮሞዳ በገገመደን እስኒንጀት ዲሪቶ ኮቶኮ ገገማን ኤርጋ ፉudhe jaalala kennuufin beeku dhungoon beeku ዲሪቶ ኮቶ በቃ አለደል ቡቲ ደጅቹudha ቡቲን ታይና shamarran keenya waadanuu feeti kunuunsaa gammachiisaa firfir argwaat በፍቅር አንጠል አንጠርጥር አርጎላት kana kan nuti feenu amma gaafa bara 2022 Oromoon akkana leenjee kun bara 2032 yaa rabbi umurii keenya chin nu gaynu argisiisime waan ta'uu deem dhumarratti ammas wanti isin leenjitan maali beeytu keeki sirba Oromoodha hawaa kan isaayyuu artiistota Oromoo kanatu ummata keenya leenjisaa jechuun hin danda'ama sirbi jarri baasanu sirba mammaraachaa qof sirba aboo yaa rabbi Oromoo kana bagon Oromoo ta'e bargitee tokko waa hundaan ol nakaaftanii maqaan attortanii jirtu galatooma artiistonni Oromoo hundi keessanis galatooma waan ajaa'ibaa hojjetaa jirtu galatoomaan isin jedhe anatu isin jedhe galatooma Oromoo dammaqe Oromoo rafe dammaskitani artiistonni keenya eenyunni awwala Oromoo dammaskuutti ka'e jettanii yaadadhaame Oromoon sirbi jal gadhiifamee ji'a tokko tun gaa miiliyoonaan daawwatamuu jalqabuunsaa gaafa eenyuu rikoordiin cabee gaafa Andu'aalam Gosaa cabsitan itti aansitanii obomboleettiidhaan cabsitan itti aansitaniidha qondaalaan cabsitan itti aansitaniidha tirriidhaan cabsitan Joorji Abbuutiin itti aansitanii gadaa hamdaatiin nuu dhuftan itti aansitanii leencoo gammachuu aboo maal sirbi Oromoon baase wanti injiru bar ibidde qofate bakka gammaddan artiistonni keenyas ijoollee keenya leenjisuu irratti gahee guddaa qabu Dr. Abduseen isin dinqisiifatee jira artiistota Oromoo akka duriirraa jijjiirraa guddaa fiddanii jiru Vision Entertainment birraa gammadiidha atillee galatoom artii Oromoo guddisuu keessatti gahee guddaa taphataa jirta nagaan naaf turi